Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Gusun nagarsiise moggaa lameen diimtuu alaabaa. Okay. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo jechuudha miti? Yes. Moggaa lameen diimtuu urjii bakkalchaa keessa jira. Gaafas odaan hin jiru gubbaarra. Tole. Amma wanta nani beektaan anji. Eeniin beeka maali jennaan alaabaan jeen akkanumatti. Tana alaabaa jettanii akkamiin beekta jenniin beeka alaabaan. Immediately haimee tanatti walaloo baasinan jee musannafa. Sa'aat akkanaa kanniin jeen. Sa'aat akkas guyyaa tokkos baatii takkas fudhadhu baasi. Israa'el nama hedduu jira namni addunyaa tanarratti paaltookii irratti dubbatee ragaa naa bahee waan cufa Mahmud Sheikh Mahamad ni jira Turee Leencoo as ni jira namuu ni jira. Daqiiqaa 15 keessattiin yadalee fi walaloos lafa kaa'eef. Wallisaa beekamaaf hangafa 50 shubbisaa waliin maree goone keessaa kunnee kan isin dhaggeeffachiisnedha. Guutummaa maree nuti 50 shubbisaa waliin goone oduu booda argattu. Harka fuune jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Reediyoon Afuura Biyyaa qophii ishee guyyaa har'aa qabattee dhiyaatteetti hamma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa jennee isin affeerra. Ebila 20 Embassy Ethiopia Stockholmitti argamu irraati Stavanger Norway adeemuudhaan walgahii gochuuf yaalii kan godhan bakka buutotni mootummaa wayyaanee lama mormii guddaa Oromoota biraa isaan qaqqabeen poolisiin marfamanii akka isaan galma walgahii sanaa gallakkisan taasifameera jedha oduun naannoo sanaati nu qaqqabe. Dhimma kana laalchisee gaazexaan biyyattii Afton Bladet akka barreessetti hiriirtotni kun yookaanis mormitootni 300 ol ta'an mormii guddaa waan agarsiisaniif dhimma kana tasgabbeessuuf poolisiin 6 bakka buutota mootummaa Itoophiyaa kanaa galma sana keessa akka isaan ba'an taasiseera jedha. Kan ammoo oduu keenya keessatti argattu. Amma gara oduutti isin dabarsina. Oduu sin dhageessina duraan dursinee hangafoota oduu. Walfalmisiisaa kan ta'e hidha Hiddaasee maqaa jedhuun horii kadhachuudhaaf Stavanger Norway keessatti walga'iintuuta bakka buutota mootummaa wayyaaneetiin waamame hiriira mormii Oromootiin godhaniin si'a fashalu Embassy wayyaanee Stockholmitti argamu irraati walga'icha gaggeessuudhaaf kan dhufan bakka buutotni wayyaanee lama poolisaan marfamanii galmicha gadhiisanii akka ba'an ta'eera. Hiriirri nagaa Oromootaan magaalota Awurooppaa garaagaraa keessatti jiraataniin teessoo paarlaamaa Awurooppaa Brussels Belgium keessatti qophaa'e milkiin xumuramuunsaa himame. Mootummaan Itoophiyaan qotee bulaa Oromoo lafarraatii humnaan buqqisee lafasaa gurguruusaa laalchisee waldaan qormaata Oromoo osaan miseensota Koongireesii Ameerikaatiif ibsa kenne. Dura taa'aa dhaabbattoota mootummoota waltaanii baankii mooniif immoo xalaa erge. Magaaloti addunyaa garaagaraa keessatti kan argaman hawaasota Oromoo gidduutti kabajamaa kan jiru guyyaan gootota Oromoo inni baranaa hawaasa Oromoo Las Vegas gidduutti sirnawaan kan kabajame si'a ta'u reediyoon Afuura Biyyaa keessummaa ulfinaa ta'uudhaan argamteetti amma oduu bal'inaanis dhageessisna. Gam tokko mirga dhala namaa dhiitaa karaa gara biraatiin immoo nagaa fakkaate
maqaa hidhaa hiddaaseetiin horii kadhachuu kaayyoo isaa godhatee magaalaa Stavanger Norweetti walgahii waammatee kan ture tuutni bakka buutota mootummaa wayyaanee hiriira mormii Oromoota naannoo sanaan irratti adeemsifameen fashalee walgahiinsaa si'a bittinnaa qoonsiilaa embaasii Itoophiyaa irraati walgahicha gaggeessuudhaaf kan bakka sadu turan namootni lama poolisaan marfamanii akka isaan galma sana keessaa ba'an ta'eera. Waa'ee hiriira nagaa mormii achitti adeemsifame akka nu ibsaniif durataa hawaasa Oromoo Roogaland Kibbaa obbo Dhugaasaa Namee haasofsiisneerra. Hiriira kana kan qopheesse hawaasa Oromoo Kibba Roogalandiiti. Kaayyoon hiriira kanaas akeeka mootummaan TPLF harka wayyaa dhoksaatiin magaalaa Stavanger keessatti karoorfatee jiru fashalchiisuu irratti kan xiyyeeffate ture. Baay'ee gaariidha. Maal ture karoorri mootummaan wayyaanee magaalaa Stavanger keessatti karoorfatee jiru kun? Karoorri isaanii akka booda kana dhageenyetti lafa jalaan dhoksaadhaan kan turedha. Garuu nuti ka dhageenyees wiixata darbe yeroo gabaabaa keessattidha. Innis deeggartootaa fi qubattoota magaalaa naannoo Stavanger jiraniif biyya Itoophiyaa, Empire Itoophiyaa irraa dhufan sana irraa maqaa hidhaa hiddaasee jedhu sanaatiin maallaqa funaannachuu fi akeeka siyaasaa gaggeeffachuuf ka ture akka ta'e hawaasni keenya odeeffannoo arganne bira waan geenyeefi wiixata darbirraa kaasee waan kana fashalsiisuu irratti koreen hawaasa Oromoo Kibba Roogaland irratti hojjennee itti milkaa'uu dandeenyeerra. Maal gootan hiriira nagaa kana irratti? Duraan dursa akkuma dhageenyeen wiixata maqaa hawaasaatiin xalayaa eeyyamaa hiriira nagaa bahuu akka dandeenyu waajjira poolisii as Roogaland jedhamu magaalaa Stavanger jirutti iyyata barreessine. Akkasumas iyyatuma wal fakkaatu bakka walgahiin deemamu magaalaa Stavanger bakki qubannaa Bidelus jedhamu bakka qubata naannoo Taastaatti waan tureefi bakki sun akka nu eeyyamamuu danda'u koomina Stavanger gaafachuu iyyata barreessu ture. Isarratti hundaa'uudhaan gaafa roobii eeyyamni nuu kenname sanarratti Oromoota naannoo jiranii fi miseensa hawaasa keenyaa akka isaan hiriira nagaa irratti bahanii waamicha irra deddeebinee dabarsuudhaan uummanni keenyas hedduminaan bahee milkoomne jirraa jechuu barbaada. Nama meeqatu irratti hirmaatee? Namootni kun eessaa dhufan? Hanga guyyaa hiriirri deemuutti akka carraa magaalaa Stavanger keessa baqattoonni diddaan itti kennamee biyyatti deebi'aa jedhan kan qubatanii magaalaa Stavanger hedduu turanii akka isaanillee nu faana hiriiranii hiriira kana gurmuudhaan baanu irratti hojjechaa turre. Nutis karaa bakka bu'aa miseensa koree hawaasaa tokkotti ramannee isaa wajjiniin naqee haasaa godhee akka waliin gurmuu tokkoon dura waliin dhaabbannu yaadnee turre. Haa ta'uutii gaafa hiriirri ta'uuf deemu sanbata dura achuun kaleessuma ebila 20 dhaabonni siyaasa adda addaa kan Empire Itoophiyaa mormitoo ta'anii jiranii maqaa isaanii hin beeku garuu magaalaa Osloo fi Bergen irraa baasan dhufanii naquun namanii jiru waliin akka waan kana irratti hirmaannu jedhanii waliin kanaaf miseensa jaarmiyaa dhaaba siyaasa mormitoota Empire Itoophiyaa kan ta'an abashoota jechuu barbaadeni jaarmiyoota kam akka ta'an hin beeku. Bilbilaanis qaamaanis naquun namanii akkaataa waan kana waliin taane akeeka kana waliin hojjennee waan kana fashalsiisuu irratti akka waliin haasofnu dhuma irratti waliin hojjennee itti milkoofne jira. Eenyufa dhaabbota mormitoota mootummaa Itoophiyaa waliin akka waan kana qindeessitanatti himtan warra kam isaan? Deebi'an malee fagochuu kanan barbaadu yeroo dhumaa keessatti sanbata duraadha kan isaan bilbilaanis boodas qaamaan na arganii ani waa dhaaba siyaasaa kanarraa dhuftani jedhellee gaafanne garuu akka isaan jedhanitti nuti deeggartootaa fi miseensota dhaabolee siyaasaa mootummicha mormanidha naan jedhani garuu anis xiyyeeffannaan koo eenyu isin jedhee gaafachuu irratti waan hin turreef amma kana itti dhimmeessi isaan hin gaafatinne. Gaaffiin kun gara biraan obbo Dhugaasaa hidhaa hiddaasee kanaaf mootummaan Itoophiyaa yoo lammiiwwan isaarraatii horii walitti qabate rakkoonni fidu maali? Xiyyeeffannaan keenya mootummaan abbaa irree Empire Itoophiyaa yeroo ammaa bulchaa jiru kuni kadhaan beekamaadha.
kadhaatiin biyyiin guddifamu, kadhaatiin uummanni beela keessaan ba'u, kan uummanni biyyi guddachuu fi uummanni beelaa fi gidiraa keessaa ba'u gaafa uummatichi ofiisaa bilisoome bilisummaa biyyi dura argatedha. Isaa booda guddinaa fi misoomatti kan ni deemu. Nuti akka qaama hawaasa Oromoo tokkotti ilmaan Oromoo har'a mootummaa kanaatiin mana hidhaatti guuramanii yeroo itti dhumaa jiran, mootummaa kanaatiin yeroo ajjeechaa sukkanneessan irratti raawwatu irratti, yeroo magaala nuti qubannee jirru keessatti yeroo inni dhufee sagantaa siyaasaa fi aangoo bulchuuf madda galii itti funaannatu callisnee ilaaluun nuti ofii keenya dirqama Oromummaa bahuu dhabu bakka itti ilaallee kanaafidha kan hariira kana qopheessuuf itti irratti hojjetu. Obbo Dhugaasaa, qaama mootummaa Norway keessaa isa kamitti kan isin iyyata keessan dhiyeeffattan? Akkuma beekamu bakki nuti jirru qaamni mootummaa guddaan hin jiru, kan magaalotuma bulchanii fi kan waajjira poolisootarraa ala. Walga'ichis kan inni qindeeffame namoota dhuunfaa deeggartoota isaanii booda kan nuti bira geenye bakki isaan itti qopheessanis bakka magaalaa keessaa osoo hin ta'e bahaadha. Kanaaf xiyyeeffannaan keenya iyyata keenya qaama mootummaatti bulchitootatti osoo hin taane akeekni suni maddi galii isaan dinagdee itti yaammatanii fi itti dabalatammoo warri magaalaa kana keessa nagaa fakkaatanii jiraatanii dhimma basaasummaan gallama jiraatanii eenyufaa ta'uu qabu ka jedhu isaaniin adda baasnee baruu irrattidha. Kanaaf viidiyoo fi kaameraa adda addaa fudhannee achitti dursinee argamnee eenyufaa akka isaan ta'an addaan baafachuuf kan akeekni keenya lammaffaa tokko kanatti nuti hojjenne. Kanaaf iyyata barreessine hin qabnu dura dhaabbannee wanticha akka fashalaa'u irratti hojjechuu qofaa ture. Amma gaa haala kanaan addaan baafatanii ture warra mootummaa sana bukkee dhaabbatanii ilmaan Oromoo basaasan. Tarii ilmaan Oromoo basaasuu dhiisuu amma ammatti kana jedhee dubbachuun banuu eenyu fa'ii warri wal qaama walgahii kana yookaan madda galii kana qindeessee fi eenyu fa'aa akka isaan ta'anii barree jirra hanga ta'e. Obbo Dhugaasaa, kaayyoon hiriira akka kanaa natti himtaniittu maal akka inni ta'e gara fuulduraattis wanta akkasii kun itti fufamoo kanumaan dhaabbata? Gara duubatti deebisa wanti ajaa'ibaa fi akka hawaasaatti injifannoon nuti galmeessine akka Oromoo tokkoo fi akka hawaasa Oromoo tokkootti waan inni dhaggeeffattoota raadiyoo keessaniif ibsuu barbaadu. Hawaasni Oromoo kibba Roogaland akkuma hawaasota Oromoo biroo guyyaa gootota Oromoo in yaadata. Keessumaa hawaasni keenyi akka hawaasaatti waggaa waggaanii qophii addaatiin daa'imman shamarran faaru alaabaa Oromoo faarfachuun waa hedduu hirmaannaa addaatiin yaadata. Akka carraa ta'ee guyyaa nuti guyyaa goototaa kabajuuf saganteeffannee turree fi guyyaan itti wayyaanee walgahii kana godhachuuf dhufte tokkorra waan ta'eef akeekni keenya inni guddaan jaallan tokkummaa uummata Oromoo bilisummaa saba isaaniif gumaa dhiigi lubbuu isaanii bitan qabne sana aarsaa godhan nuti immoo kana asitti dirqama keenya dura dhaabbannee fashalchiisne isaaniin itti yaadachuu qabna ka jedhu irratti irra caalaa kan nuti xiyyeeffanne. Kanaaf kan nuti hunda caalaa akka injifannutti hawaasni keenya itti boone kaleessa walgahii bakka galma sana keessatti bakka qoonsilaan imbaasii impaayeraa Itoophiyaa TPLF jirtutti uummanni Abashaallee kan bilisummaa uummata Oromoo hin deeggarre mormii sanaaf achi keessa jiranitti hundi kaanee walgahii sana irratti daqiiqaa tokkoof gootawwan ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa saba isaaniif warri aarsaa godhan asitti hawaasni Oromoo waan kabajuuf daqiiqa kanatti mana kana keessa kan jirtan hundi keessan daqiiqaa tokkoof haa yaadannu jennee gaafannee daqiiqaa tokkoof yaadannoon gootota keenyaaf ta'ee jira. Akka hawaasaaf akka Oromoo tokkootti injifannoo guddaa kaleessa galmeessisnee jirra. Kanaaf inni itti aanu dabala gaaffii kee mormiin akkasitti fufuu qaba. Inni kun dirqama Oromummaa nurra jirudha. Dura dhaabbachuun bakka jirutti akeeka mootummaa kanaa karaa inni itti madda galiisaa fi aangoo siyaasaa ittiin bulfachuuf siyaasa sobaa fi rakasaa gaggeeffatu ilmi Oromoo tokko jaarmiyaan Oromoo tokko bakka jirutti waliin ta'uudhaan fakkeenyi nuti asii akka hawaasa Oromoo kibba Roogaalaanditti hawaasota Oromoo kaaniif dhaabnu yoo tokko taane
yoo waliin dhaabbanne waan waloo keenya irratti wal faana yoo taane wanti nuti bira ga'uu dandeenye taasumaa hin jiru. Nuti akka hawaasaatti baay'ina qabaanne osoo hin taane waan walii galluuf waan hojjennu irratti namoonni hojjennu waan uflaanneef waan injifannoo akkasii galmeessinee jira. Wal dhageettii hawaasa gaarii waan qabnuuf. Dhumarratti gaafa walgahii uummanni ol seennee warri Oromoo hundis kaaba Abashootarraa warri magaala Barganii Boosiloorraa dhufan akkasumas Stavanger keessa jiranii akka walgeenyee dhaadannoo adda addaa mirga amantii mirga uummanni murteeffannaan biyyan kabajamne mirga dimokiraasii biyyan jirretti kadhannaan guddina hin fidu jechuudha. Dhaadannoo adda addaa agarsiisame keessumaa mirga amma haala wal amantii warra musliimaa irratti deemu irratti xiyyeeffannee dhaadannoon tokko dhageessifameera. Isaanii bilbilatanii isaa booda poolisii konkolaataa jaatu dhufe. Poolisiin hanga muraasaaf haala jiru ilaalee dura warra jeeqtan siniin nuun bahanuun jedhame nuti hin baanu irra caalaan nuti unudha namni isaan deeggaru as keessa yoo hin jiru isaantu baha malee jennee falmanne. Dhumarratti poolisiin haala jiru ilaalee walga'ichi geeffamuu akka hin danda'amne yeroo mirkaneessu itti marsuudhaan koonsilaa dubartii tokkoo fi nama ambaasaaddara keessaa hojjetu nama lama isaan dhufan poolisiin itti marsee ulaa karaa biraa banuudhaan konkolaataa isaanii seensisee fudhatee deemaniiru. Kana walga'iin isaanii wanni isaan waaman otoo isaan akka yaadanitti otoo hin ta'in fashalee hafee jira. Baay'ee gaariidha. Obbo Dhugaasaa namee guddaan isin galateeffadha. Hedduu galatoomaa ta'e. Mootummaan Itoophiyaa qotee bulaa Oromoo lafa isaarraatii humnaan buqqise lafa isaa gurguruu isaa ilaalchisee waldaan qormaata Oromoo yookaanis osaan miseensota koongireesii Ameerikaatiif ibsa kenne. Dura taa'aa dhaabbattoota mootummaa waltaanii baankii muuniif immoo xalayaa ergeera. Hayyoota Oromoo sadii kan of keessaa qabu gareen bakka buutota waldaa qormaata Oromoo yookaanis osaa ibsa maree koongireesii United States mata duree US Congressional Briefing on Land Grab jedhu irratti ibsa kennuunsaa beekameera. Oromoo lafa isaarraatii buqqisee qe'ee isaa mancaaseef maatii isaa bittinneesse dachee irratti gurgurachaa jiraachuu mootummaa wayyaanee sanyii Oromoo lafarraatii duguuguu irra darbee qabeenya bosonaaf uumama naannoo barbadeessaa jiraachuusaa kan beekamudha. Dhaabbati Plaid jedhamu waamicha inni osaaf dhiyeesseen hayyootni Oromoo sadii Adde Qabbannee Waaqayyoo, Abbo Abarraa Tafarraa, Abbo Fayyeeraa Sobboksaa filatamuudhaan April 15 Washington DC'tti bakka teessoo Koongireesii United States dhaquudhaan ibsa kennuun isaanii batameera. Dhaabbata NGO Plaid jedhamuun kan qophaa'eef falmitoota mirgaaf qindeessitoota poolisii kan mari'achiise walga'iin kun yaada karaa uummata Oromoo jiru dhaggeeffachuuf carraa argachuusaa hubateera. Plaid dhaabbata NGO kan ta'e rakkoof gidiraa Afrikaa keessatti uummata lafarraa buqqisuudhaan raawwachaa jiru irratti mari'achiise Koongireesii United States karaa inni itti furmaata barbaadu irratti iyyata dhiyeessuudhaan kan gargaaru ta'uunsaa hubatameera. Haaluma wal fakkaatuun osaan xalayaa iyyataa barreessaa mootummoota waltaanii baankii muunitti ergeen lafa qonnaa uummata jiraatu irraatii fudhachuuf haala deemsifamaa jiru yaaddessaa ta'uusaa ibsuudhaan waajjirri isaanii tarkaanfii barbaachisaa akka inni fudhatu gaafateera. Haalli kun qotee bulaa rakkina beelaaf du'aatti dabarsee kan kennu ta'uusaarrayyuu akkasitti haalichi itti fufee jennaan hanqina midhaan nyaataaf walitti bu'iinsa uummataa akkasumas uummatni bal'aan biyyattii akka beelaan dhumuu danda'u osaan akeekkachiiseera. Hiriirri nagaa April 12 Koree yeroo Oromootaa Awurooppaatiin qophaa'e milkiin xumuramuunsaa himame. Hiriirri nagaa April 12 Koree yeroo Oromootaa Awurooppaatiin waa'ee saamicha lafa Oromoo irratti mootummaa koloneeffataa Habashaan ta'aa jiruuf dhiibbaa mirga dhala namummaa Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormanii mootummoota Awurooppaa hubachiisuudhaaf witname biyya Beeljiyeem magaalaa Brussels fuuldura waajjira caffee Awurooppaatti godhame milkiin xumuramee jira. April 12 ganama sa'aatii 10 irratti kan eegale hiriirri nagaa kun saamicha dachee Oromoo irratti ammaan tana ta'aa jiru
Dararan baqattoota Oromoo biyyootan ambaatillee raawwatamaa jiran yakka barattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiraniif dhiibbaa mirga namummaa waliigalaa Oromoo irra gahaa jiran mara balaaleffachuun hidhamtootni siyaasaa biyyattii keessaa gadi lakkifaman akka isaan gadi lakkifaman gaafatee jira. Koree qindeessituu kanaa bakka bu'uudhaan gidiraa sabni Oromoo keessa jiru waajjira caffee Awurooppaatiif itti gaafatamaa waajjira Koomishinii Awurooppaa kan haasofsiisan yoo ta'u dhimmi kun dhageettii argachuun milkiin xumuramuusaa reediyoon Afuura Biyyaa beekuu dandeesseetti. Magaalotii addunyaa garaagaraa keessatti kan argaman hawaasota Oromoo gidduutti kabajamaa kan jiru guyyaan gootota Oromoo inni barana hawaasa Oromoo Las Vegas gidduutti sirna ho'aatiin kabajamee ooleera. Sirna kanarratti reediyoon Afuura Biyyaa keessummaa ulfinaa taatee argamuu isheerrayyuu ergaa guyyichaaf ta'u dabarsiteetti. Kabajaa guyyaa gootota Oromoo Las Vegastti ta'e ilaalchisee durataa hawaasichaa waliin haasaa goonee turre. Ani maqaan kiyyaa Sisaay Haayiluun jedhama. Naannoo magaalaa Las Vegaasitti kan argamuuf hawaasa Oromoof amma gadaa kana keessaa dura taa'aa hawaasichaa ta'een uummata Oromoo tajaajilaa jira. Baay'ee gaariidha obbo Sisaay. Yeroo ammaa kana baay'inni hawaasa Oromoo Las Vegas fi akkasumas namoonni ayyaana kana irratti argaman baay'inni isaanii ammami eessaa dhufan? Duraa dursaa gaaffii kana otoo hin deebisiin maqaa koreen wajjin dalaguu fi maqaa hawaasa Oromoo Las Vegaasiin raadiyoo Afuura Biyyaa guddaa galateeffannaa. Hawaasni kun har'as carraa kana nu laachuu keessaniif nu gidduuttis argamtanii ayyaana kabajamaa ayyaana guddaa ayyaana goototaa kana nu wajjin kabajuu keessaniif galata guddaa qabdu. Baay'ee ulfaadhaa jenna. Magaala kana keessa uummanni Oromoo kan qubachuu qaban ganna 30 olitti ta'eera. Isaa asittis yeroo ammaa kana guutummaa guututti lakkoofsa isaa yoo beekuudhaa baanne uummata Oromoo 2,000 olitti kan ta'antu magaala kan argamu. Guyyaa har'aas akkuma argitan ayyaana kana ayyaana gootota Oromoo kana kabajuuf uummata baay'eetu asitti argamee jira. Uummanni kun naannoo Oromiyaa bakka adda addaatii dhufanii kaabaa, kibbaa, lixaa, bahaatii dhufanii kanaaf uffata aadaa uffatanii dhangaa naannoo Oromiyaa qabataniitu dhufanii kanaaf ayyaana kana galgala kana haala akkasiin kabajaa jirra. Akkuma jalqabatti tuqe uummanni Oromoo magaala kana jiran waggaa waggaadhaan haala garaagaraatiin kabaju. Baranas qophii addaatiin kabajaa jiru galgala kana wayyaa aadaa uffachuudhaani. Guyyaa goototaa kana walaloon jira. Qophii garaagaraatiin kabanya. Seenaa wareegamtoota kana seenaa isaan nuuf dhiisan seenaa isa kufe kana isaan immoo isaan nuuf kaasan maqaa isa dhabne maqaa isaan nuu deebisan Oromummaa isaan nuu deebisan isa kana kabajaa jirra. Kanaaf ayyaana guddaa haala akkasitti ulfina guddaadhaan kabajaa jirra. Ayyaana isa kaan irraa kan adda godhu ulfina guddaadhaan kabajaa jirra. Tole, akkuma beekamu hawaasni Oromoo Las Vegas guyyaa gootota Oromoo waggaan sirna ho'aan kabajata. Maaltu adda godha isa baranaa isa barreen gaddaa isa bara darbeerraa isa baranaa maaltu adda godha? Baay'ee ulfaadhaa gaaffii bareedaadha raadiyoo Afuura Biyyaa. Inni kun uummanni Oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti ji'arraa gara ji'aatti waggaarraa gara waggaatti of baraa of guddisaa of calaqqisiisaa deema. Karaa kallattii adda addaatiin guddachaa deema uummanni Oromoo. Of beekumsisaa keessumaa biyya ambaa kanatti waggaa darbee raadiyoon Afuura Biyyaa yeroo hundeeffame kana nu wajjiniin kabajanii turanii. Baranas kunoo guddinuma sana keessaati inni kun isa tokko. Barana kunoo waggaasaa isa jalqabaa kana raadiyoon Afuura Biyyaa nu wajjin kabajaa jira galgala kana. Kanaaf afaanichi aadaan sun
sabboonummaan suni guyyaadhaa gara guyyaatti guddachaa deema. Waggaan darbee barana miti. Barana baay'ee guddanneerra. Uummanni keenya waggaa darbeen saalfata. Guyyaa goototaa kanaa maaldhaa lakki amantiitti hidhameera jedha. Inni kaan siyaasatti hidhameera jedha. Inni kaan naannootti hidhameera jedha. Garuu uummata kanaaf karaa adda addaa itti himuudhaan barana haala kana sammuu isaanii keessaatii qulqulleessaniitu haala tokkummaadhaan kabajaa jirra. Saba waggaa darbeerraa waggootan darbanirraa inni kuni garuu kamirraayyuu adda isa ta'e baranii hubataniitu isa kana haala akkasiittidha waliin kabajaa jirra galgala kana. Tole obbo Siisaay dhumarratti gaaffii dhumaa tokkon si dhiyeessa. Dhumarratti guyyaa gootota Oromoo har'aa kana sababa godhachuudhaan dhaamsa ati uummata Oromoo maraaf qabdu maali? Ani uummata Oromoo ardii biyya lafaa kanarra naanna'anii bakka adda addaatti haala adda addaan faca'anii jiran biyyas kan jiran keessumaa raadiyoo afuura biyyaa kana karaa adda addaa warra caqasan uummata Oromoo bagaa ittiin isin ga'ee guyyaa gootota kana inni baadiyaa jiru amantiin ni gaggeessu turjumaana malee baratti gaggeessudha. Afaan Oromootiin wangeela lallabuu danda'u, afaan Oromootiin quraana dubbisuu ni danda'u, afaan Oromootiin kan barbaadan gochuu danda'u turjumaan hin jiru. Kanaaf uummata Oromoo kana hundumaaf inni amantii gaggeessu bilisummaadhaan har'a qoma isaa dhiibee gaggeessuu danda'a. Inni siyaasa gaggeessuu danda'a. Isa kana kan nuu fidan warra utuu jiraachuun isaaniif malu warra jiraachuu sana unuuf darbarsanii lubbuu isaanii nuuf kennan lafee isaanii caccabsanii nuuf wareegaman isa kana kabanya. Kanaaf tokkummaa jaalala harka wal qabachuudhaan ayyaana kana akka kabanyuni hawaasa Oromoo magaalaa kana jiran sababa adda addaadhaan kan hin argamne biyya Oromiyaa kan jiran mana hidhaa kan jiran bakka adda addaa kan jiran hundumayyuu baga ittiin isin ga'een jedha. Darbees raadiyoo afuura biyyaa kabajaaf galata guddaa qabna nu gidduutti argamanii qophii keenya kana haala adda addaatiin tamsaasuuf isaan nu gidduutti argamuuf baay'ee ulfaadhaa jenna. Kanaaf nuyi hojii isaan imaanaa nutti kennan kana warri wareegamtoonni keenyi gootonni keenyi warri isaan nu boonsan kuni galmaan akka geenyu nuyis yoo dabarree seenaan hin darbu. Kanaaf akka itti fufne hojjennuu fi jabaadhaa jedheen dhaamsa kanan dhaamaa maqaa koof maqaa koree hawaasa Oromoo magaalaa Las Vegas maqaa hawaasa Oromoo Las Vegas Nevada kan USA jirtuutiin baay'ee ulfaadhaa galatooma. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanuma.
Obbo Shantam Shubbisaa keessummaa raadiyoo Afuura Biyyaa ta'uudhaan dhihaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaa isiniin jedhaa baga nagaan dhuftan. Baga jiraattee fayyaa deeyatis. Obbo Shantam Shubbisaa osoo gaaffii keenya kabiroo keessa hin seenin mee seenaa keessan nuuf himuu dandeessu? Wallistichi Oromoo hangafti Shantam Shubbisaa eenyu? Shantam Shubbisaan wallisaadhaa, barreessaadhaa, mirsaadhaa, yadaleessaadhaa. Shantam Shubbisaan karaa kaaniin loltuudhaa kan qawwee fi qalamaan uummata isaa tajaajiluuf dardarummaa isaa gaafa hiriyyaan isaa bartee bakka geessu gubee gaafa hiriyyaan isaa mana hortee ilmaan hortee qubattee hantii godhattu falmiidhaaf gubee Shantam Shubbisaan ka jaalalti uummata isaa waliigala dhiiga saammakamtee hidda qaama isaa keessaa halkanii guyyaa akka shariyaana isaa oriitu. Baay'ee gaariidha Obbo Shantamii egaati. Akkamiin wallisuu eegaltanii maaltu isin kakaase? Okay, gartee interview duraarratti akkumaan seen jedhetti Oromoon aadattu wallisuu qabdi. Oromoon yogguu daleetu ni darasti. Yogguu rabbi kadhattu ni dadisti. Yogguu duula lola xiyyatii fi wanni cufti deemu keessatti illee ni wallisti. Walleessuun maqaan sii geeraa. Yogguu daleetu ni wallisti. Walleessuun maqaan sii dadisa. Yogguu wal fuutu yogguu cidhaa ni dhiichifti ni wallisti. Okkoynaa daddaayisa urruubsuu ragada sirba ja'anii kana cufa keessatti walleedhaan deemaa walleen dhaala natti galte. Anarraa odoon taane interview dabartetti waan hin Kayyuun kiyya Hassan Wadaay. Sagalee keessan tunarraa fagaachaa jira. Kayyuun Hassan Wadaay Hassan Baaradaatiin beekamaadha. Wallee isarraa dhaala naggalte moo hin beeku. Ammallee haati tiyyalleen odoo gartee biyya gartee muuxattuu jiraattee wallistuu taati. Tanumaa wajji wali idaamii takka achi hin dhaale. Interview duraarratti wanni hin maqaan dhawin. Ammoo wanni wallisuu na mirqaanse itti na dirqe. Gartee maayaa yookaan bahar wallee na cuuphe hinaaffaa qotaa nuti gaaf tokko lafaa kaaneeni. Hawwisoon urjii bakkalchaa, hawwisoon biiftuu ganamaa, hawwisoon asmar laga harree, hawwisoon ilillii abraashaa, hawwisoon tokkummaa jaalalaa taniin itti irratti mataa ture hangaan achi jirutti kun cufti wanni ka'eef jecha tokko Hassan Umar Calloo dubbatee deebisaa isaaf kennamte irratti hinaaffaanii fi qotaanii fi namni dutee lafaa maagata wallee seene. Akkamitti ummata saboota wajji qubannooniitu cidha qabaa saboonni sun dur awwaala wajji wal awwaallaa
wagguu wal fuudhu wagguu fuudhan cidha wajjin dhufnee wal geenyee cidha goona isaanis keenya dhufan jechuun hariiroo jabduu wajji qabaachaa dhufne sanirraa duuba odoo wallisanii Hassan Umar Calloo kun ka'ee neegaa wallee teenyaas takka nu wallisaa jenna wallee teessayyoo afaanii wallifne malee walleen afaan Oromoo gaafas afaan Oromootii fi afaan qottuu ture afaan qottuu raadiyoona cabsaa lakki afaan qottuu raadiyoona cabsa afaan Oromoo raadiyoona cabsa achitti immoo afaan qottuu akoordiyoonii cabsa deebisaan jettu deebisameef achi dhaabbatee namichi sun dardarachi jiruun yoo ammatti haatanii waan muuziqaa Oromoo kudhawu kun baratanii afaan keenyaan wallisne isin ilmaan keenyaa miti jee manguddoodhaan ammatti waan maallaqa meeshaamtu lafa kaayamtu amma lafa kaayaa jeen achumatti waan meeshaa hanga tokko bituu danda'u namni maallaqa waliin buuse achirraa galanii Usmaa'il Muhammad Adam jaaniin amma Jarman jira hawwisoo urjii bakkalchaa isaa fi Ali Shabboo fi Ahmad Yusufii fi wallisoonni beekaman jajjabaan booda as bahuu ta'an wal ga'anii hawwisoo dhaaban hawwisoo sun maal maqaa baasaniif urjii bakkalchaa baasaniif if jalattis hawwisoo hiriyyaa jaalalaa jedhanii if jalat dhaaban hawwisoo hiriyyaa jaalalaa sun keessaa nama bahee jira hawwisoo urjii bakkalchaa tana keessaas nama bahee jira hawwisoo urjii bakkalchaa sun keessaa Ali Birraan bahee Ismaa'il Muhammad Ali Shabboon Muhammad Yusufii fi kanneen bebbeekamoo bahan nutis baruma sun booda bara tokkotti hawwisoo tokkummaa jaalalaa dhaabne gaafa sumaanuma wallifna ture akoordiyoo miti uluulloo fi harmoonikan as baanee nutis hawwisoo takka dhaabne isinis tokkummaa jaalalaa gaa tokkummaa jaalalaa sun keessattiin ani magaree gaa kan nu dirqee maayaa akkaan jetti yookaan bahar gartee wallee nu cuuphe sababa kana. Barrisaa bara kam ta'a obbo Shantam? Barrisaa hawwisoon urjii bakkalchaa 62 kaate nutis oduma deemnu 63 beekamne nutis. Baay'ee gaarii dhagaatti obbo Shantam. Mee sirba yookiin weedduu keessan jalqaba uummata fuulduratti wallistan ni yaadattu? Amma weelluu keessan duraa sana dhaggeeffatoota keenyaaf yoo dhageessisuu fi nu hayyamtu? Niin hayyama walleen duraa wallee taphadhu rook jettu wallee birxee yookaan sababa isiitiin 50 shubbisaa nama uggaasan. Wallee tana afaan Oromoo, afaan Arabaa, afaan Soomaalii, afaan Hararii, afaan tokko kanneen himuun feeneeniin wallise. Taraa dabartee sin himne. Afaan shaniin weellistanii jechuudha. Kanaafiyyuu isin kanaaf maqaan keessan 50 shubbisaa ta'ee jechuudha. Akkas baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii obbo Shantam. Hojii muuziqaa hojjettan keessatti wanti obbo Shantam shubbisaa yeroo hundaa Oromoo biratti ittiin yaadatamu maali? Dhugatti Oromoon yoo nama waa yaadatu tahe yoo Oromoon dhugumatti nama waa yaadatu ka qooda qabu tahe wallee taraa duraatiif wallee warraaqsaa wallee karaa bilisummaa nama ooftu wallee gartee falmii raadiyoon Maqdishoo irraahin 1977 alaabaa nagayaa jettu baase. Meenu weellisaa obbo Shantam weelluu kana Oromoon dhaggeeffachuu qaba. Akka biyyaan bilisummaaf muxuq tahee dhabamuu xiqqaa guddaan beeraa ijoolleen dhawaatumaan kadhumu inni du'uus hafe ilmisaa bilisaa hadaqame ilmi gameessaan fe'amuu ka'e galaanni gaafas tooraa jenna warraaqsaan ka'e galaanni tooraa laga hundaa danqaree nyamnyamii fi jawwisaa mooji garaani goree dhiqee bareechi karaa warra hamaan ugguree walitti qabee holaasee warra biyyoo gurguree
Aannin jabeessu hidhee kabiyyasaa falmatu ifin dandeenye usuu hanga onneen dhawattu hin cal'isiiftu cubbuu warra dhugaa dubbatu alaabaa nagayaa ibsituu biyyayyuu si arkoo kajeelti ijjitoo yoggayyuu tajattu. Sagaleetiin nu jechuun dandeessu obbo Shantam? Alaabaan guyyaa sun maqaan baateefi. Yaa sirriidha. Mee sagaleetiin nu jedhame? Akka biyyaa bilisummaaf mutuq ta'ee dhabamuu xiqqaa guddaa beeraa ijoollee dhawaatumaan kadhumuu inni du'uu safelmisaa bilisaa adakamee ilmi gamee isaan fe'amuu alaabaa nagayaa ibsituu biyyayyuu si arkuu kajeelti ijjentoo gayyuu aannin jabeessu hidhee kabiyyasaa falmatu ifin dandeenye usuu hanga onneen dhawattu hin callisiiftu cubbuu warra dhugaa dubbatu alaabaa nagayaa ibsituu biyyayyuu si arkuu kajeelti ijjentoo gayyuu. Akkana jetti. Baay'ee galatoomaa kun faaruu qabsoo bara 70moota keessa isin weellistanii jechuudha. Sanirraa qabee hanga 50 shubbisaa wallee warraaqsaa malee warrillee jaalalaa irraanfate jedhanii Magdishoo fi raadiyoon Finfinnee jidduu wallee warraaqsaa 70 ta guyyaa tokkollee nan bulchin yoo ijoollummaa yaadatte ni yaadatte. Na yaadadha yaa. Ni moonaa. bilisummaa iftuu amnattiin jiraa yoomiin sagalee tolaa meeqantam wallee gartee lolaa gaa dhiheesse gaafa maqaa keenya kadhoo illeen du'u gaafa si kaniin an yaa Oromoo jiru. Sirrii baay'ee gaariidha obbo Shantam Gaatii. Oromoota biyyaa baqachuudhaaf dirqaman keessaatii dargaggummaattiin yookiin bara dargaggummaa isaanii biyya isaanii dhiisanii maatii firaafiroottan hundaa dhiisanii biyya ambaatti baqachuuf dirqaman keessaatii isin nama tokko jalqabaaf yoom biyyaa baatanii maaliif baatanii eessa dhaqxan? Ani biyya Juulaay 18 1969 bahe gartee akkan itti bahees agarsiisuu turre magaalaalee xixiqqoo Harar keessa deemnee Harar Gunjuga Harargee jechuun afaan Adareeti. Harargee jechuun Harargee jechuun biyya Harar jechuun nuti Adaree biyyoo jenna. Maaliif Adaree biyyoo fudhatanii Harargee akka Harariif baasanii san beeku Harar jechuun waliigala kuttaa keenyaati. Magaalaan gartee amma Harar jaaniin tun Adareedha. Adaree biyyoo jechuun. Adaree biyyoo jechuun dura capital city jechuudha. Booda akkasitti Harar keessa magaalaalee xixiqqoo jirtu takka Aramaayaa, takka Dadar, takka Galamsoo, Machaaraa, Miicataa. Kana keessa deemnee Kurfaa Calleetii deemnee agarsiifnaa oduma akkasi jirruu gaaf tokko gartee Haramaayatti agarsiisa godhuu feenee Haramaayatti yogguu agarsiisa godhuu feenee anaa fi Abdii Buhee dhaqee namicha Ato Gabayyoo jedhaniin tokkotu bulchaa Haramaayaa sun ture achi hoolii yookaan galma magaalaa Haramaayaa kireeffachuu feene taa'ee nu haaseessee galma gatii isaa nu hime tole jenneen hotta galma kana maallee guddaa eessaa fiddanii kafaltanii gaafas gaagara umriin teenya waan ka'ima taaneef nuti namni yogguu agarsiisnu wanni naannoo kana jiru tokkoon hafu maallaqa ni arkannaa sanirraa kafalla jenneen nama hangam takka dhufuu isiniif fakkaata nama galmi kun fuudhuu danda'u dhuguma akkasiisillee oliitu dhufa akkas jennaan namichi okkee saafeen deebi'aa jee itti deebinee wanni nuun jee
guyyaa meeqa agarsiistan guyyaa 3 akkas taatu maallaqan kafalina guyyaa 2 amma galmaaf haa ta'u guyyaan kee tokko isiniif haa ta'u filadhaan jedhu tole nuti sitti yaannaa jennee dhayne manguddoo qabna achi tan nu qopheessitu waan cufa tikeeta nu gurgurtu garteen dhaadhii isaas nu baaftu amma manguddoota sun keessa tokko North America keessa jiraata Ibsaa Muhammad Adam Jaaniin nama Oromoo beekamaa warraaqaadha warra jam'aata afran qal'ootuu dhaabirraa tokko mana isaatitti buunee itti deebine manguddoon nu eeydi akkana nuun je'ee akkas je'ee guyyaa 3 nu haa fudhatan jaan maallaqa immoo isiniif waan feetannuutu isinii kan tole amma deebinee atu gabayyoon guyyaa 3 nuun jenneeni dan jenneen guyyaa 2 ati feetu gammade amma guyyaa 2 gaa idni dhufee guyyaa 2 yogguma takkatti maallaqa guyyaa 2 hooliif gale jennaan nam tokko hafe namu waan si ajaa'ibu Israa'el gaafa keenya hoolii san dhiisi haramaa namni bakka dhaabbatu dhabe isaanis waan danda'eef godhan boycott godhan hoolii isaanii cufatan amma godha inni ormi achi dhaataa dhaabbattee nu eega namicha hoolii nu banu dhabde galteef ummataaf koottaa jedhanii otobisa isaa fidan hin beeku dhugatti yaa Israa'el otobisa akka bishaanii kana fidanii nuti fuudhanii awwadaa nu geessan silaa dirreen nama hooliin nama fuutu hin qabnu mi awwadaa dirree takkaa jira umashaan taphannuunis elektirooniksii miti qubooniksii dha qubumaan taphatama elektirooniksii miti qubooniksii dha qubni keenya odoo nuti hin dhalanne duruu paawar chaarji ta'ee fiimi akkuma keenya karpeeta dhugatti hanga nuti wallifnu sun afanii namuu jimaasaa fudhatee dhufee agarsiisa tolaa garuu maallaqa nuti arkanne ni ajaa'ibda dhugatti amma agarsiifnee gallee ganama rafnee toora gartee barcaa midday namuu dhufanii tokko manaa nu fuudhan nu cufa dubraas nuus nu fuudhanii hidhaa nu geessanii walaa waa takka nan gaafanne awraat Jaafar dibeetii dirreedhaa nu geessan amma gaa ganama dhaynee nu geessan biitii takka naafne dhufan akkasitti gaa namnichi nagguu nu laale ijoolleetti xiqqoodha ka'ima inuma hermuraan inuma rifateehu ani tun abbooma kiyyaa oli adareetti nu dabarse magaalaa adaree biyyootti Harar jechuudha mi abbooma kiyyaa oli jeeba kan awraajja akkasitti gaa boruu dhayxan nuun jaan wabii yaamaa jaan namu wabii yaame anniin didee waan hin jee interview duratti jee namoonni beekaa akkasitti ana na gadhiise adoon hin seenne dura arrayoo asii rabbi na baase ani Magdishoon deemaan jee ijoollee hin taa'u biyya tana aboo karassi qaban waan fedhe haa dhufu akkasitti nu baasan ani manguddoodhaan asin taa'uun jeen akkasi jaanii mana Haji Umeerii jaanii mana tokko nageessanii achin na dhoysanii guyyaa 3 keessatti beekam yookaan ID daldala bishingaanaa baasan tole maallaqa naa kanan inni tireenaa qopheessan inni tiree deemu gartee bishingaa fe'ee san keessa kintaala keessa godhanii sharaan uffisanii jijjiga nageessan yagguun jijjiga dhaqe akka nama awwaalaa bahee gartee dhukkee narraa dhiqanii qara kiyya nyaadhee hafuura baafadhee achii ka'ee balli gubadlee bakka jedhaniin xarafa Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduu hangaa bira jirti achii odoon deemu bakka gumruuka jijjigaa bakkatti waa fattashan
amma ga asbooda bilisan anjan bahee gaabbiilaan taa'ee namicha sun Ahmad Jaaniin Araba namichin gargaaransa warra ilma Booranaati gosa lukkuu Jaaniin irraa akkasitti odoon deemuu gurbaa tokko arge gurbaa hiriyyaatiyyaa xiqqoo amata 4 akkana narra gudda yaa Israa'eel qabanii deemaniin poolisni aboo an gurbaa kan harkaa hin baasan jee yaa gurbaa atuu dho'isinee sin deemna yoo si qabanoo yoo na qabannaa fi ati waliin beeyni dhaqe amma gurbaa kana eessa deemtaniin ati eessa beeytanaan jaa nuuf dalaga waan hin qabaa miti daldala ID mana keenya dalaga fidinaan jaa negguun garsiisee haywaan bishaaniin dhuunu nakkan qarshiin diidam gaafas oh my god horii guddaadha yaa fudhatanii gurbaa nagadhiisan gurbaa fuudheetiin if bira kaayessa deemte jennaan Soomaaliyattiin unaan dho'isin anis Soomaaliyattiin deeme amma gurbaan kun deemnee balli gubadlee lanqeertaarraa balli gubadlee yogguu dabar walaloo hedduun hin deeme amma yogguu sana Somaalee dhihaannee bakka poolis xaabiyaa takka an hin beekne poolis xaabiyaan seenne achi yogguun ga'e walaloon harkaa fuudhe maallaqaa fi shantaa fi cufaa harkaa bute amma gaa gurbaa kana itti saaran waa takka irraa fuudhuu dadhabe harkaanillee amma fuudhee poolis xaabiyaa na geesse na qabsiistaa ilma haadha nyaate amma poolisootaan ni dudubbatee keessa ol nu naqan keessa ol nu naqanii firaashaa maal nu afan nyaata nuu fidan nyaatte amma bulle gaarafne ganoo fidanii Land Rover station wagon harka kaaniyaa gurbaa amma hojii deemuu dide fuudhanii harka dirqittirra na kaan na hidhe makiinaa irratti wallisa eegichi wallise hargeessaa eeguu geenye feetuu deemnaan jeema na hidhe na hiike walalooti yaas naa kanne hin deemu si wajjin deemaa yaaboo fuudhee mana isaanii na geesse mana isaanii yogguu mooraa seene haatisaa muka luugoo jedhanii ni jira gaaddisa bareedaa qaba achi jala teessee saleena hodhiti saleena dhooyti yogguu arkan dubura qofa isuma qofaa gurba bahanii booyan illaa gurbaan kun nama jabaahu booyan anis warra keenya yaadadhee booyee amma marxoo haaree shamiza haaree shamiz magaa miicama haaree ta'uu isaan beeku shamiza tokko isaaf shamiza tokko anaaf marxoo takka tuwaala tokko saabuna tokko nuu kanna seenaa lakki ati deem seenii dhiqadhu koo seenii dhiqadhu walumaan an qabu qabda seennee qaama dhiqanne wajjin ol seenne nyaanne nyaata sun fixuu qofaan bikka rafee nama fidanii amma basaasa ta'uu kiyyaa fi kana shakkan beeyta nama afaan Oromoo fi fidanii walaloodha jedhanii qara'anii fi abbaansaa gurbaa koroneela abbaansaa koroneela militariiti NSS nagahee duuti inninu ka Somaalee gurbaanis lieutenant rabbiillaan akkamii waliif fida amma hanga hirriibaa kaanuu nutti hin dubbanne waan hin deemuus tana cufaa eessa deemtaan naan jaawwaan tan raadiyoo Maqdishottiin hin deeman jeera haati gurbaa kanaa ganama Maqdishoo deemti yaa Israa'el maaliin xayyaaraan sumanna ida'an akkasuma Maqdishoo na geessan fuudhanii waajjiraa aboo na geessan aboon akka ammaa yadalee harkattee abaa on taane abaodha na geessan jiraan abaa sunii waajjiraa sunii Mahmud Umar Qaadii jedhaniin amma gaa isan na keessanii nakkannan walga'ee qaban ammaas waan si ajaa'ibu guyyaa sun akkasitti walaloon an deemuun tasniifa jennaan gaafas walaloon maal fiddee dhufte kunoo kanaan fidee ati maali ani wallisaadha
amma yogguu laalan anaa fi umriin tiyyaa fi walaloontu waliin fakkaatu amma walaloota na eenyu tasniifa kana eenyu katabe ana didan namu Mahmud Umaroonni jee yoo ati waan tana barreessite ragaan yoo ati waan tana barreessite waan gartee xiinxala keessaan si dabarse xiinxaluma feete keessa na dabarse yogguu sun agarsiise moggaa lameen diimtuu alaabaa. Okay. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo jechuudha miti? Yes. Moggaa lameen diimtuu urjii bakkalchaa keessa jira. Gaafas odaan hin jiru gubbaarra. Tole. Amma wanta nani beektaan anji eeniin beeka maali jennaan alaabaan jeen akkanumatti. Tana alaabaa jettanii akkamiin beekta jenniin beeka alaabaan. Immediately haimee tanatti walaloo baasinan jee musannafa. Sa'aat akkanaa kanniin jeen sa'aat akkas guyyaa tokkos baatii takkas fudhadhu baasi. Israa'el nama hedduu jira namni addunyaa tanarratti paltookii irratti dubbatee ragaa naa bahee waan cufa Mahmud Sheikh Mahamad ni jira Turee Leencoo ni jira namuu ni jira. Daqiiqaa 15 keessattiin yadalee fi walaloos lafa kaayef. Wow. Achirratti recognize godhan gartee mirkaneessan eessi katabe jedhan nan dhaabne walaa laaqana na nyaachisaniituma raadiyoo Maqdishoo nageessan. Wansi ajaa'ibu guyyuma san deemee daqiiqaa 20 keessatti walleessan daleedee fidee orkeestiraa raadiyoo Maqdishoo. Somaaliin jaalatte gammadde waan eenyu khalaf jedhaniin managing directorii gaafas fuudhanii pirogiraamii afaan Oromoodhaa afaan qottuu ture galgala suniin afachuu didanii pirogiraama afaan Amaaraa kan sa'a lamaarra kaayan. Amma gaajolleen akkasitti wanjalaa qabanii adaratti oofan cufa har'aan eeguu wallise boromti yaamanii you are free jedhanii deema. Wallisuu dandeessan biyya teessanii laal wanjala duraan itti nu oofuu turan beekta. An harkaa baanaan bilisooman ijoolleen sun achi booda guyyaa 15 keessatti Mahmud Sheikh Mahamad wallisaan beekamaan Ahmad Abdullaahi ka akordiyoonii nu dha'uu ture fi Ahmad Nuur Muusaa na jala dhufan akkasi gaa akkaniin itti biyyaa bahee fi raadiyoo Maqdishoo itti galuu dandeenye. Raadiyoo Maqdishoo eegaan jireefuu kan jalqabe. Isatti hin deebina mee obbo Shantam isa gaaffii isaatti hin deebina. Bara isin biyya Somaalee turtan Oromooti baay'een akka biyya sana jiran nutti himtanii. Mee Oromooti kun hundinuu biyya Somaalee keessaati baay'een isaanii maal hojjetu yeroo sana? Tole warri gaafas jiru warra sun dura jiru jira warra gaafa gartee Xaliyaanii baandaa ture Xaliyaanii wajjin Xaliyaaniin cabnaan fuudhee Maqdishoo galche. Hararii fi Eritiriyaarraa warra loltuusaa ture. Warra achi galee fi ilmaan isaan horaniis ni jiran. Garuu Hararii fi Baalirraa warri dhaqe loltoota. Ilmaan Arsii qoftiinuu nam 40 Maqdishoo jira. Garawwee Luugganaanee fi kana keessa. Garawwee fi Luugganaanee fi kana keessatti waan kaampii militeeraa guddoo jira. Nam 10,000 katti leenjifaman ilmaan Oromoo Baale keessaa fi Harar keessa warri achi leenjifamee achi biyya dhangala'u. Kaan ammoo madoo jira kan gartee leenjisa eeggatu jira waliigalatti 40 kana cufa mootummaa Maqdishootiin nyaata mootummaa Somaaleetiin nyaachisuu ture. Truly speaking UN'n hin jirtu jinniin hin jiru waan ni qaban bajeta qaban mangistiirraa. Tole. Ka iskiilii qabu ka gartee mooyita wahii qabu ni dalagata. Ni dalagata akka biyya isaati ID cardii kannaniif yoo fedhe paaspoortii fedhe fudhata. Just akka biyya isaa gaafa sun keessatti san hojjechuu ture akkasi jiraachuu ture.
Baay'ee gaariidha obbo Shantam Shubbisaa. Egaati akkuma beekamu raadiyoon Moqodishoo irraa afaan Oromootiin qophaa'ee biyya Oromootti darbaa tureera. Raadiyoon afaan Oromootiin Moqodishootti qophaa'ee biyya Oromootti tamsa'aa ture suni yoom eegalee mee namticha jalqaba raadiyoo irratti afaan Oromootiin haasawe maqaa isaa ni yaadattu? Okay, dura odoon kanam deebifne. Gatii afaan qabuun dubbachuu fedha. Tole. Hindiin amata 500 Ingiliz amata 500 Hindii bulcha. Siree. Hindiin tun karayyuun loltee Ingiliz kana firraa kaasuu guudan dhabde. Gaandiin gruppii isaa tolfatee Britain dhaqe. Gartee iyyannaadhaaf. Dhaqee mootitti Ingiliz dubbise. Bilisummaan nuti barbaadnu waanuma takka qofa sannaaf kan ni taajeen. Jennaan afaanuma kiyya waaniin fedhe dubbachuu bilisummaan kan jennaan. Tanuma fee taa'ee deema harkadhu jettee. Deemee biyya isaa dhaqee waan dalagee ni yaadanna nu cuftiin taarikaa. Dhaqee waan fedhe dubbachuu eegallaan Ingiliz us jennaan lakki bilisummaa afaaniitiin qaba jedhe. Deemee Ingiliz irraan bitina hin gurgurina waan gaa inni godhe ni beeyna. Sumaaleen bilisummaa takkittiitiina tasilaa amata hangafeen arkanne nuu kannite. Maal afaan biyya arkattee amata tokkotti bewaan reediyoo nuu banti. Booda reediyoo sun 1961 baname. Kan dura dubbate Ayyuub Abubakar Muhammadi. Okay. San booda gurbaa tokko warra awwaallee kan amantiinsaa kaatolikaa Phexros kaja'aniiniitu isa boodaan dubbate inni hin turre xiqqoo booda daayispooraa deeme. Ayyuub Abubakar ammoo hanga du'utti hojjete hanga abdoomuus afaan itti dhufanii bakka isaa qabanitti. Tole. Isa kan dura dubbate. Baay'ee gaariidha obbo Shantam. Mootummaan Sumaalee egaati akkuma beekamu biyya gaaffii daangaa dhiheeffachaa turuun isaanii beekama. Biyya Oromoolee hanga tokko daangaa isaa keessatti yookiin kaartaa isaa keessatti sararatee yookiin gara ofiitti fudhatee kanumaaf illee lola banee hanga waraana mootummaa dargiitiin biyyatti deebi'utti haalli kun adeemaa ture. Raadiyoon afaan Oromootiin darbaa ture kun propagaandaa Somaaliyaatiif fi dhimma baasaa ture moo akkasumatti dhimma Oromoo duwwaa haasawaa ture? Propagaandaa godhe maali wallee takka. Wallee Muhammad Sa'id Buunyee jedhamu gurbaa warra Booranaa walleesse tokko. Hararii Sidaamoo fi Goobba biitti teenya kan bal'oo dhihana geelleetiin bal'oo tajattu takka. Tole. Takkittiisan ammoo afaan isaaniitiin ni falman. Malee dhugumatti kaartaa kaafatan waan cufa kana godhuu ka dandeessifan mootummaa gaafas biyya takka mootummaa gaafas biyya tuffii mootummaa gaafas biyya bulchitu mootummaa keessummaatu biyya sun bulchuu ture ta biyya sun arihattee qabatte mootummaa dangaa bal'ifataa ka ilmaan isaanii asfaawwasan wasan saggad maarre jinni juusun gartee keessummaan tunuuni qabdi jaanii akka isaan sun firraa dhorkuun dandeenye maaliif nuti rafu jirra akkamitti nu hubatan taraa dura gaafa Ingiliz Somaaliyaa irraa ka'u ni gaafatan manguddoo teenya walii qabanii manguddoo teenya hambisanii manguddoo keessummaa biyya teenya keessa jirtuu gaafannaan nuti malaa'ikaa hin beeynirra shayxaana beeynu wayya Haile Sillaasuma nu wayya jaar takka arkan lama mootummaa gaafas jirtu tuffataniiti falmanee biyya sun eegas booda kum tokko beega mootummaan Haile Sillaasee jiide booda
irraa deebi'an completely retreat godhan waan sun irraa maaliif akkan dandeenye arkan abbaan biyyaatis ol ka'ee dhaadachuu eegalee ani kunoo je'e illaa biyya abbaa qabdii beekan lammeessa gaafa hidhaanu baasan akkuma sun nu dubbisan Muhammad Ziyaad Barree rabbiin haa araaramuuf sa'aat akka cinaa ofisa isaatiin nu dubbise biiti teenya sun Somali galbeeti Somali dhihaati wajji bilisa baafne gujeen rabbi rahmataa godhuu fi Abdoo Ibroohaamoo jarraan abbaa gadaa lakkii biiti sun abbaa qabdi Oromoodha wayi tayri wayi kuruphoo ni jirra akkamitti Somaaliya jenna guyyaa sun dhaabe Ziyaad Barree Oromoo fi Somaaliin tokko Oromiyaan haa bilisoomtu je ilaal sanbooda takkaa hin himanne garuu warri tokko ka ammallee himatu ni jira isaan kamii isaan kun warri daangaa Somaaliyaa ammaa cehanii daangaa biyya teenya keessa jiru tokkotu himata isaan sunis fuula mootummaarraa arkatanii beektan fuula mootummaarraa arkataniin mootummaan yoggayyuu dura siqaa gaafa dura gartee laftin kaarramarraa kanne sanbooda garabcatsee bakka jaaniin achi dhaabbati ture wasannin jijjigaarraa kiiloomeetirii hanga tokkochi siqaa sanbooda odoo dura siqanii Gondar hin geessin tanaa sodaachuu jira amma. Gaarii ragaati obbo Shantam Shubbisaa akka seenaa keessan beeknutti obbo Shantam Shubbisaa bara dargaggummaa keessanii qawwee hidhattanii Oromoof qabsaa'uuf jaalleewwan ka'an keessaa isin nama tokko tahuu keessan beekna sababuma kanaan bara hedduu biyya Somaalee keessatti hidhamtaniittu har'a wayitii Oromoon gootota isaa dirree qabsoo irratti wareegaman yaadatu kana jaalleewwan isin biraatii wareegaman keessaa eenyuun faa yaadattu? Hayyagaa yoon gartee gabaabdutti je'e warra gartee qeyroo ganamaa san keessa na biraa na wajjin qeyroo ganamaa sun keessa san booda seenanii jarraa abbaa gadaa Abdoo Ibroohaamoo wajjin biyya keessa warri wareegame hedduudha garuu dura ka wareegame Ramadaan Hussein Khaliil innin nuu baccala yookaan bichi yookaan gartee shaatee saahila Soomaalii seenee achitti wareegamee isa yaadachuun jaaladha san booda warra nu booda haferraa Hassan Abrajaal Hassan Ibrahim Umar Wadaay Elemoo Qilxuu yaadachuu niin fedha hundee yaadachuu niin fedha san booda gaa warri qeyroo ganamaa sun irra guddaan Jaal Abdukarim Ibrahim Hamid yookaan Abdoo Ibroohaamoo wajjin seenanii ka wareegaman maqaaleen isaanii hundi feesbuukii kiyyarra jira amma gaa dhawaataan yoon tokko tokkotti niin hima je'e waan niidha silaa gaa ittiin qophoon guyyaa biraa haala isaaniitiif cufa qopheessee niin dhiheessa kan warri gartee akka gaaritti ani yaadadhu Adam Alii Tukkaalee Hussein Bunee Daraaraa Mahmud Bunee Umar Rubee Mahmud Rubee Haji Abdul Hakim Walee Haji Hussein Suraa akkasuma Muhammad Mukhtar Muhammad kanneen hundigaa eenyuutu lakkooyge gootota Oromoo kan qabsoota narra kufe waanin an beekuga kanneen ijatiyyaan arke waanin gurra kiyyaan dhage taniin harka kiyyaan qabadhe taniin ija kiyyaan tamiilli kiyyarran dhaabiyoonin hime sanuu fixuun dandayu hanginiin irraa yaadadha hanginiin irraanfachuun dandeenyas hangana gartee warra seenee kaaseejaa fi miliqaa'ee balballeetii guuguu gobeellee fi bookee fi kana cufa keessatti gartee Oromoon ni loltii agarsiise
Gindiir, gaasar, goobba, dirree, dibbee, harree kololoo. Kana cufa keessatti dalloo bunaa, barbaree. Kana keessatti warra gartee godhee warra gartee wareegame falmii hin irraanfatamne dalagee kannee waa hundarra qaalii guumaata dhiigasaa ta dhiigarra qaalii lubbuu kannee dabre seenaan haa yaadatu. Biyya keessattis warra wareegame hedduu jira. Biyya keessattis gartee Hararii fi Baalee qofaa miti. Wallaggarraa namni wareegame ni jira. Shaggar jechuun Shawaa. Shaggarirraa namni wareegame ni jira. Oromoon bakkarraa Walloo bakkarraa wareegamin bakkarraa falmin hin jiru. Tanaaf gootota keenya dhugumatti akkanatti gootota keenya barabaraan maqaa isaanii dhawaa yookaan goota gartee wallaalamaa loltuu gartee badde or lost army kana gartee lost soldier jechuu kiyya kana cufa maqaa silaa maqaa dhawuu dhiifne maqaa tokko baafneefi maqaa nu cufa anaasihi warra nu duraa warra nu booda warra wilii wareegamuu taa'u maqaa tokko baafne yaadannee gaarii amma warri irraanfatamuu hin qabne ka yaadatamuu qabus ni jira gaa akka obbo Baaroo Tumsaatii fi Jeneraal Taddasaa Birruu Maammoo Muzammarii fi kanneen cufti goota walqixaa gootota logaa adiiti yaadatamuu warra qabuun jaa. Gaariidha obbo Shantam Shubbisaa. Mee amma obbo Shantam maal hojjechaa jirtu? Amma ani yaa Israa'eel dardarummaa guutuuf baatii jahaannaa hafee fuudhuullee hin geenye warri keenya amma 3 dura na fuusisee yoo xiqqoo takka dhalfadhee eessummaan halkanii guyyaa olii gadhuuf haadha hojjeera qaama dhiqaa fi naaphii jijjiiraaf guyyatti ammaan dhungadhen jiru gusa galee 10 dhungadha. Dalagaa jabduun tiyyatana tadabree gaatan gartee dhiiga kiyyan nama kamtee na dhiisuu hin dandeenye taniin oggumee qaniin dhiisa je'ee kakadhee dadhabee ittumaan jira walaloo barreessuu seenaa waaniin keessa dabre takkaan ta'in amma himu kana peejii 500 fuudhe katabe dikshineerii afaan Oromoo jecha hiik je'ee barreesse kitaaba tokko akka encyclopedia maqaa waajab je'ee sunis barreesse sun waan dhumuuhu atitti dabartee ilmi keetti dabree ganaa barreeffamuu taa'uu kan maqaa dachaatuu fi humnaa ji'u qaama namaa gartee human anatomy rifeensarraa hanga qeensa miilaa rifeensummaan kun gos meeqa qaba ija keessa maqaa meeqaa jira afaan keessa maqaa meeqaa jira kana cufa barreesse muka tokko baalarraa hanga hidda bishaan xuuxuu kan maqaa waajabachuu kana keessatti gosa biyyee gosa dhagaa gosa bishaanii saayya yookaan animal dhaltuu korma ilmoo hanga ani naannoo kiyya jiru kaniin beeku barreesse waan akkanaa waan lallaaftutti xiqqoo akkanaa godhutti hin jira waan jabaa immoo hojjechuutti hin jiru. Lakkee wanta salphaas miti wanta lallaaftus miti wanti isin hojjechaa jirtani tokkoffaa seenaa galmeessaa jirtu lammaffaa afaan guddina afaan Oromoo keessatti qooda olaanaa kan qabu hiika jechootaa galmeessaa jirtu kun waan salphaa miti itti dabalees immoo gaa ijoollees guddisaa jirtu mitiire. Atan fanga dhiisi firra yeroo xiqqaa fi taayitaatii. Waa guddaadha kun. Mee dhumarratti gaaffiif deebii keenya ituu hin xumurin dura dhumarratti guyyaa yaadannoo gootota Oromoo sababeeffachuudhaan waan dhaammattan qabdu keessumaayyuu qeerroo baranaaf. Eega laal qeerroo odoo dhaabbata kiyya hin kennineef dura
qeyroo waan taateen himuu fedha. Gaarii. Qeyroon kanniisarraa eegalte. Kanniisi galchi kolonii jechuudha. Kolonii qaba. Kolonii sun keessatti wal horaa. Kolonii sun keessatti namni ajaja qabu, namni sagalee qabu haadha kan nuti mootii jennu. Isiin tuni wahii killee buuftuufuu mootii dhaltuu akkasii yookaan mootii ni buufti. Amma mootittiin tunis ni guddatti horuu jalqabdi. Mootittiin tunis guddattee dardartee mootittii tanaa wajjin bakka wal falmuu eegalan. Horuu eegalti. Ilmaan mootittii duraatiitiif ta mootittii boodaatiis wal xixuu jalqaban. Warri duraan jiru ka bakka qabu, irra jaba, irra humna qaba, irra bakka qaba dhiibuu eegalanii duba mootittiin tun haareetiin ilmaan sii fuute qeyroo baati. Qeyroo jechuun sanirraa eegaltan. Qeyroon duuba fincila. Qeyroon finciltuudha. Qeyroon duttuudha. Qeyroon mataa xiyyitiiti. Qeyroon tuuta waan itti qaceelerraan deebine uru yookaan ifii cabu malee. Kanaaf Oromoon qeyroon mataa tuutaa hin jirjirtu suuta jette. Sirriidha, sirba akkasii jira. Qeyroon manguddoon hin jaaramtu. Manguddoon hin oofamtu. Odoo manguddoon jaaramte haadha biraan baa'u kanniisi sun. Odoo manguddoon oolchitee bulchitee manatti dhoyte istii ammallee haadha biraan ba'u. Gaagura keessatti horan sun keessaan ba'u. Gaagura sun keessaa bahuun mala manguddoo, mala doofaa, mala gartee warra nama xixuu sun fudhatee gaagura buhooytuu sun keessaa. Damee mukaa qabbanooytuu hamadee keessatti bahee sanboodi fi dalagatee galchan jaarratu. Koloniin jaarratu. Tanaaf qeyroo wanni niin dhaamuuf yaa qeyroo isin mataa eebooti. Mataan eeboo bakkatti qaceele sun dhaweetis ureetis fullahee dabruu qaba. Namni amas 35 olii mala isinitti hin dhawin balleessitanis tolchitanis isin mala dhawadha. Maaliif isin abdii boruuti. Isin shanyii boruuti. Isin warra gartee bakka teenya fudhatu. Isin warra abdiin teenya irratti rarraatu. Isin bakka hojii falmii yaada abdii bakka nuti itti dhaabnarraa kaasee yoo danda'e bakkaan dabarsee yookaan ilmaa dabarsu hanquudha. Dadhabee warra ilmaa dabarsuu miti. Isin warra bakkaan gayu. Ittiin deebi'aa isin warra bakkaan gayu. Dhugguun tana jee shakkiin qabu. Akkamitti yoo mala doofaan fudhanne. Nama yogguu takka isin kijibe deebitanii hin amaninaa. Nama yogguu takka isin gane deebitanii wajjin dhaabbatinaa. Namni yogguu takka si kijibe yogguu kuma si kijibu. Namni yoo sitti uffatu malee sitti hin kijibu. Waaniin anju'uun tana hin beeku yoo jee malee beeka yoo jee naqaba jaa sitti hin kijibu. Namni yoo wallaalaadha hin beeku jee malee. Tanaaf namni si kijibu si tuffata. Ati ka tuffatamuu miti. Ati ka kabajamu ati ka kabaju ka kabachiisuusi. Namni si ganes deebi'ee jaalasiif hin tahin. Ammas yogguu waan gootan wal filadha akka wal amantani. Walin ganina, wal jalan deebi'ina, walin sobina, ballama seentan hin diigina, waan kaayyattan dhumaa maleerraan deebi'ina. Takkaan isinii hima. Nuti manguddoon waan cunqursaarraa dhaalle takka qaba. Biyya haadha teenyaatii fi duuna eenyu itti hafa. Diina keenya ajjeefnee fedhee biyya qabanna. Biyya haadha teenyaatiif jiraanna jaa malee biyya haadha teenyaatiif duunaa tuni dhaadannaa Oromootii miti. Kanaaf qeyroon mataa tuutaa hin jirtiiratu suutaa mohannaan isinii hawwa ni mootan ani arra dhiisii du'aan kiyyalleen
mohannaa keessan hin shakku karaa bal'aa isinii banne karaa hawwisa karaa falmii karaa murannoo isinii banne hangamillee nuti manguddoon gartee ilmi yoo namni abbaan kufe ilmaan ka'a nuti abbaan kufne ilmaan kakaanu abdii qabna namni ilmaan kufe immoo kufe dhabame badee beeka tanaaf utaalloo hiriyaan teessan gubbaan qurubsite jalaan hin hulluuqina dirree hiriyaan teessan dhaabbattee geeraarte keessa gangalattanii akka jaartii jaarsirraa du'etti hin boo'ina geeraara if abdadha jabaadha wal qabadha wal abdadha wal jaaladha muradha if dura deema maaliif akkaan dheengadde isiniin jee Oromoo rabbii jaalata maaliif yoggayyuu Oromoo ani hangaan amma addunyaa tanarra jiru laalee hireen Oromoo guyyaarra bareedaa hanga'aa jabaachaa qubachaa sirnaa deemu jirti mee laala mootummaa mool jijjiirtu tana gaafa ani agarre abbootii teenya xaliyaan dhufee maal kaas Oromoorraa malkanyaa dhiiga dhuydu fijaansi nama cabse dargiin maal kaase abbaa lafaa kaase mootummaan ammaa deddeemtutu nama maal kaafte waan dargiin fiddee kaafte isin ammoo qushaasha hafee warra haqee surree nuti gartee irra deemnee banne tana isfaltii godhee farda keessan irra gulufsiisu taatan jabaadhaa mohannaan mirga keessanii milkiinis teessanii rabbiin isin wajjihaa jiraatu isinin jaaladha yaalmaan kiyya. Obbo Shantam Shubbisaa yaadannoo guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuudhaan raadiyoon Afuura Biyyaa sagantaa addaa qopheessite irratti argamtanii gaaffilee keenya hundaaf deebii nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaan isiniin jedhaa fayyaa ta'a. Isinillee warri hiree tana naa kanne ammallee ilmaan kiyyaa fi warri darajaa ilma warri umrii ilmaan kiyyaa warri umrii kiyyaa silaa warri abbootii tiyyaan jiru kanan dhaga'ini isiniin galatoomsana caqasuudhaaf nageetti naa jiraadhaa isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa gaa qunnama gaarii rabbiin nagayaan wal nu haa agarsiisu biyya jaalatamtuu teenya keessatti nageetti ilmaan kiyya. Amiin. Sakarneerra taatu fichee gurgubboo fi tayrii
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.